Barakallah. Seenaa jirtani jira. Gamtana. Fuula akkana deebisaa akkana qabaa jechaan hin jiru fotobeetii. Eenyuuni Sheekh Jamaal? Jamaali? Manoo ta'aala ya Sheekh. Kootu mee Sheekh? Majlisa. Akkasii. Maa silaa hin teessisan seenaa seenuu namni godhu. Raayyaa Bannoo. Laakiin waan jiru. Sila soo hin jiru. Haata? Raayyaa Bannoo ennaa kunuus jedha. Diga. Fajidumaa deemu saayida ta'uu. Lama daddamu. Astagfirullah. Kamii qaraara? Inni bara loon qaba mee jedhii fatiyatna raayyaa jedhii. Maal jedhu? Waan barbaadde. Jedhi tokko akkasuma. Akkasi gammachiisatti. Imraan irraa jalqabnaarraa intarbii eenyu irraa jalqabna si fakkaata. Ijoollee qofa osoo hin ta'in ijoollee guguddoo jira. Ijoollee bifa lama qabdi. Ijoollee gurguddoo jira. Yaa jamaa targa Imraan. Marhaba. Ada mana qabda? Engkau. Ijoollee guguddoo jira. Warri as keessa daawwattani ijoollee guguddoo qabna. Gamanaallee ijoollee qabna. Gamanaallee ijoollee guguddoo qabna. Sheebsaa mana qabdani? Engkau. Allahu akbar. Quba qabaadhaa jiran. Ardiin baay'ee jira. Ardii baay'ee qabna. Kana. Ardiif dhiyaatanii jiran jechaadha. Gabatti dhiyeessine. Saniifuu assalaamu alaikum sagantaan keenya guyyaa har'aa gurbaa xiqqaa guddaa kana xiqqaan guddaan isinii gala miti xiqqaa guddaa kana ustaaziin Sheek Sufiyaanii fi Sheek Ibsaa waan jedhan qabu angaruu kaayyoo sagantaa kanaatiin wal qabatee waan ustaaz Raayyaa jedhan irraa xiqqoo jechuu barbaade. Kanaaf kan adabnee qofaan odeessinu dhabaa dhibee qofaan waliin booreessinu khayrii ummata keenyaas mi'a barreessinu. Hamlee muumintoota akka jabeessinu ilmaan barsiifannee akka qopheessinu nutis akka bu'uura da'waa jabeessinu. Ana itti dabale inshaallah ta'ala kaayyoon sagantaa guyyaa har'aa ergaan isaas kanarraa ka'anatti fakkaata inshaallah ta'ala. Egaa isaantu naa eeyyami malee ani isaan jala dubbachuuf miti waan ta'eef isaanis dabarsa inshaallah baarakallahu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Raayyaa quxisuu raayyaa jechaadha. Maal dhaadha biqilaadha. Ustaaz Raayyaa madaggeeffachaa jirra. Reefillee jedhee jira ijoolleedha. Namni haadha manaa hin qabne ijoollee jedhama. Waggaa 50 ta'u ijoollee. Kaan garaarri jedhanii kaan mataarri jedhanii kaan miilaarri jedhanii. Anka miilii kana keessa Inni kam inni keessaa? Garaarri. Marhaba. Jiran warri numa maal jedhamna? Mataarri. Areedaarri. Keessa maraarri. Alaa kulli haal nama baay'ee qabna. Lafaa dhufaa baay'ee qabna. Daa'ima asiin dura isin wal barsiisne har'a hin geggeessina. Guyyaa boruu gara naannoo irraa dhufaniitti hin geggeessina. Sababaan Finfinnee finneefis namoota moodeela ta'an nama qudwaa namaa ta'u fakkeenyummaa isaa bakka biyyi geette bakka addunyaan jirtu waan naannoo sanitti argan qofa osoo hin ta'in waan naannoo biraa jirus namni argee sammuun isaa bal'ataa guddataa akkasitti yaadaa akkasitti hawwaa bakka san ga'uudhaaf hamilee yaadaan beekan san ijoolleen daa'imni imma yoo gaafatte maal ta'uu barbaadda paayileetii ta'uu barbaadedha saayintistii ta'uu barbaadedha doktora ta'uu barbaadedha daa'ii ta'uu barbaadedha eenyu jaalatte jedhaniin ustaaz Ibsaa jaaladha jedhee kanaaf ustaaz Ibsaa akka wal argitan barbaanne kanaaf nama fakkeenya godhatan san qaamaan akka argan namni qaamaan argan sun televizoona keessatti qofa osoo hin ta'in reediyoo keessatti qofa osoo hin ta'in moobaayila keessatti qofa osoo hin ta'in sooshaal miidiyaa adda addaa keessatti osoo hin ta'in qaamaan nama jiru ta'ee fakkeenya godhatanii achirraa immoo yaadataa akka deeman yeroo ijoollummaa nama qalama tokko namaa kenne sammuun nama irraanfatu nama dabtara namaa bite sammuun nama irraanfatu ani fakkeenyaaf yaadadha nama yeroo hunda gaafa kutaa tokko gaafa kutaa lamaa dabtara naa bitaa baheessan har'as hin beeka har'as yoo argu immoo yoo hallee jechuun ni dadhabe
bakka argetti itti gammada jechaadha. Akkuma san fakkeenya ta'uudhaaf haa ilaalanii haa baratanii bakka namni ga'e haa arganii biyya namni keessa jiru haa arganii san booda iddoo sanitti gaafa deebi'an yaada akkanaa kana yaada burqisiisaa deeman malee achitti hafuu naannoo sanitti hafuu ani ijoollee san warra naannoo san jiru irraa wayyaa qaba jedhanii yaaduma saniin deemuurra waan na hafettu jira nama argittu jira nama immoo asiin dura yaadaa baay'isan ka fakkeenya naa ta'u jira jedhanii haa guddataniif akkas goona. Baadiyyaa kana keessa ijoollee baay'ee qabna. Baay'ee asirratti wanni dhaamuu barbaadnu baadiyyaa keessa ijoollee baay'ee qabna. Kara shaallaatii ijoollee qabna. Arsii keessa ijoollee qabna. Ganda karaa Shaashamannee kana qabatee Zuwaa irraa qabatee asiin gara Asallaa irraa Gadab irraa qabatee ijoollee xixiqqoo babbareedaa akka qabna. Ijoollee hawaasni gargaaru jira. Ijoollee immoo dhuunfaadhaan gargaaru jira. Ijoollee immoo akka hafiid kana caalaallee carraa ta'ee isa fudhannee dhufne malee isa caalaas humna qaban dandeettis qaban beekumsas qaban sammuun isaanii bal'aa ta'e ijoollee qabnu jira. Quraana baadiyyaa keessa qoonnu kana keessatti yeroo lammaffaa deebineen dhufna gaafa jennuun ijoollee quraana juz'ii 2-3 fixeen weedu jira jechaadha. Akka gabaabatti ijoollee kitaaba usuulaa 40 kana kenninee fi gaafa deebinu ijoolleen alifa qofa beetu gaafa deebinu kitaaba san fixee kabiraa eeggachuuf karaarra dhaabbattu jira. Ijoolleen ganda bara keessa jirti. Kanatti daballee wanni dhaabnu karaa hogguu deemtani qalama kiisaan dhabinaa ijoolleen qalama rakkoo qabdi waan ittiin barreeffatan namni baadiyyaadhaa birrii 15-20 waa bituun hin dhibaani qalama paakii tokko yoo qabatanii karaarra deeman birrii 10 qalama 10 bitanii yoo deeman birrii 100 waanuma laaqana ittiin nyaatan waanuma nama ittiin affeeransan ijoollee 10 qalama san yoo kennan ijoolleen sun sammuu jaraa keessatti qalama sanii miti kan sammuu jaraa keessa ta'u. Nama kenneef sanii fi yeroo jaraa kenname sanii walitti qabatanii barumsi isaan fudhatan guddaa. Waan xiqqoodhaan ijoollee guddifachuu dandeenya, kunuunsifachuu dandeenya. Karaarra hogguu deeman burtukaana 2-3 qabatanii karatti qaraasisanii walaloo jechisiisanii waan jarri qaban harkaa fuudhanii burtukaana takka muuzii takka yoo kennineef santu hamilee ta'a injiiniidha. Kanaaf hawaasni akka itti ijaaramu formaal karaa ta'e qofaanii miti. Informaalii ijaarama karaa idilee qofaanii miti. Alidlee karaa ta'een karaa kallattii biraatiin hawaasa ijaaruun barumsi kan argamu naannoorraa, haadharraa, abbaarraa, firarraa, maatiirraa, hawaasarraa barumsa argattee kan mana barumsaa idileedha. Formaal educationii ta'a jechaadha. Normaala ta'a suni istiraakcharii waan qabu. Kanaaf hawaasa kennan kan jennu ijoollee akkanaa iddoo hundatti ollaa keessan kan jiru, maatii keessan keessa kan jiru. Fakkeenyaaf boarding school jira Oromiyaa keessaa. Boarding schooliin kuni ijoollee outstanding ta'e walitti qabatee ijoollee akkanaa kana walitti qabatee bakka tokkotti leenjisa. Egeree biyyattii tanaa amma murteessaa jiran jechaadha. Egeree biyyattii tanaa waggaa 10, waggaa 15, waggaa 20 booda nama boo'u, nama himatu, nama komatu, nama ganamaa galgalatti akkas ta'e akkana ta'u jechuu jedhu osoo hin ta'in kan oomishannu nama furmaata qabatee dhufu nama rakkoo si wajjin taa'ee gadduu miti. Irra caalaan nama iskoolaarri beekaan attam argitu kun yoo ati bootte si wajjin boo'a. Yoo ati gaddite si wajjin gadda. Dhugaadha garaa laafuun bareedaadha nama wajjin gadduun bareeda. Garuu kan nu barbaadnu amma kan waliin aaduu miti kan waliin boo'usanii miti kan quuqama taa'ee jedhee dhiitu sanii miti. Ka furmaata fiduu barbaadna amma rakkoo ati jettu sanii fi lamalli isaa kana fudhadhu deemu. Kan si wajjin taa'ee gaddu suni garaagarummaan anaa fi isa jidduu jiru baay'ee miti. Isaabuma nama hifzii sammuutti qabatee fi nazaraan qara'uuti yoo ma'anaa isaan beekin. Kunillee quraana hin affase waan inni jedhu hin beeku. Innillee ijumaan nazaraan qara'a. Garaagarummaan lachuu sowtiin alatti sammuutti qabachuun ma'anaa isaa yoo hin beekin bu'aan qabu. Kanaafuu iskoolaarri si bira taa'ee hayyuun si bira taa'ee gadda keessumaa waliin ni dhiixuutu. Hayyuun si bira taa'ee ganama galgalatti si wajjin boo'u. Ka ganda keetti deebi'ee taasisaa guyyaa 15 bira taa'u furmaata siin qabu. Nu nama furmaata waaraa kennu barbaadna. Kanaaf ijoollee akkasiisan leenjisuun bareeda. Si jaaladha jedhee saniif waliin sin argisiifne waliin haasa'uu dandeettan. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Dura dursoo rabbiin galata galfanna. Rabbii islaamummaa nuu kenne. Islaamummaa nama maraa kenne immoo gatii islaamummaa kanallee nama maran barsiifne rabbi. Itti aansuudhaan immoo namoota ummataaf rabbiin kennee keessattuu akka ustaaz Sufiyaan Usmaan hedduu dinqisiifannallee hedduu jaallannallee hojii gurguddaa dalagu jiranillee akka biyyattiitti
biyyooma qofaa miti soba'aan itti gaafatamumni meeqa irra jiru waan amma isin argaa jirtan jechuun viidiyoowwan guyyaa torbee kana keessa karaa dabraa jiran kanama gubbatti arganii adumatti goota hayyuu beekaa karaa deemaa jiran ijoollee lama sadii dubbisanii ijoollee san keessaa tokko bahe. Dhadhahuu dhabutu gingilchaa yoo dhadhahan buusa jetti Oromoon. Namni tokko shaayitti sukkaara buusee sukkaara itti buuseeti yoon sochoosin hadhooftu dhuga. Wanti shaayii hadheesse sukkaara dhabu miti. Sochoosuu dhabutu mi'a san dhowwe. Mi'a san dhorke. Waa hedduu uummata keenya keessa mi'aan meeqa osoo jiru jijjiiramni meeqa osoo jiru barumsi meeqa osoo jiru. Amma maqaa isaa tokko amma namni garee likulli namni martuu maqaa isaa irraa nasiiba qabadhaan qooda maqaa isaa fakkaatadhaan garuu namni maqaa isaa fakkaatan illee jira kan namni garii maqaa oomisha garuu maqaan nama oomishu abbatu maqaa oomishadha seenaa keessatti illee fakkeenyaaf namni amma maqaan isaa muhaffiz afaan arabiitti jechi kun lama of keessaa qabu zaayi fi dhaa amma muhaffiz yoo jenne zaayi onnachiisaa jechuudha. onnachiisaa jechuudha. Muhaffiz yoo jenne immoo bidhaa yoo jenne qayyabachiisaa jechuudha. Nama garii maqaan isaa akkanuma itti gala dhufee nama garii rabbiin waan inni hojjechuu deemuu fi waan inni keessa jiru sanii maqaa walitti galu kennaaf ani gizema maqaa isin natti himta yeroo awwalaa jalqaba wallahi inni dinqisiifadhe muhaffiz doyteeru muhaffiz jechuun kaan afaan arabii kalimaa lama jechuudha kalimaa lama as keessaa. Lachittuu amma mucaa kanarraa namni ilaallattee ijoolleen ilaallattee onnatuu dandeessu waa hojjetuu dandeessu amma hedduu kakaase nama hedduu viidiyoowwan hedduu feesbuukaa fi sooshaal miidiyaa kana gubbatti argee dura dursoo isin galateeffannaa rabbi isin galateeffatu nama akkanaa kana ol baasuun al-udhamaa yu'rafuuna fi xufuulatihim jedhan hayyoonni gurguddoon addunyaa kana jijjiirama fidanii yeroo ijoollummaa beekamu jedhan fakkeenya nabi Muhammad yoo laaltan Haliimata Sa'diyaan gaafa isaan Madiinarraa xabi'atti warri nama ijoollee keessatti yoo argan magaalaa isaan keessa dhalatan san keessaa baasan amma rasuulli makka keessatti hin guddanne makka keessaa baasa rasuula maaliif jennaan magaalarraa baadiyyatu bilchina qaba qulqullina afaanii qaba qulqullina qilleensaa qaba tarbiyaan achi jira hayyummaan hatta ibnu khalduun kitaaba isaa keessatti warra magaalaa caala warra baadiyyaatu irra gootummaa qaban sababni warri magaalaa jiruu isaanii haxiriitti erkisanii sareetti erkisanii poolisitti erkisanii mootummaatti erkisanii shiboo fi mabraatii fa'a kanatti erkisanii ciisan jedhe fira yamiiluun laddaa'ati warraaxati bashannana kanatti of erkisan warri baadiyyaa ammoo qabii'uma waan silaa rakkina dhusan waajihuuna mubaasharatan kallattiidhaan waan san saanjaas jala kaatee bar manni isaa balbalaan qabu bineensi dhufu ammoo harka isaatiin ofirraa deebisa. Fakkeenyaaf amma waan kana Ibnu Khalduun fakkeenya Arabni wanti hinaafaa baay'attuuf jedha gaala nyaatti jedha. Gaalli ni hinaafa. Arabni ammaatii fi kadurillee xiqqoo garaagarummaan qaba. Kitaaba giiraa kitaaba keessa. Amma wal keessa. Garuu waan jedhe gaala haati jaartiin isaa yaabbattu. Gaala jaartiin isaa yaabbattu. Inni qala malee dhiirri biroo yaabbatudha Araba keessatti duru. Bakki jaartiin isaa teessisan dhiirri biroo dhufeen taa'u. Hinaaffarraa jechuudha hinaaffaa dhiirummaa. Gaala nyaattii saniif hinaafti jedhe. Turkiin wanni jabeenya qaamaa qabaniif nama tokko ichatu nama sagal kuffisadhanii bara. Turkiin jabeenya qaamaa manni isaan ijaaraa waggaa dhibbatti hin kufu inji godhan manni. Hin beeytanii harama kana cinaa isaanii gaafa dawla Usmaaniyyaa jala ijaare. Sababni farda nyaatan jedhan baadiyyaan isaanii. Humnuma fardaa san dhaalan. Ibnu Khalduun ta'edhaan hin jenne Afrikaan immoo wanti wacii fi cinqaa kana baay'atanii fi baay'inaan bineensi bakka hundatti mul'atu Afrikaa keessa jaldeesse. Amaluma isa dhaala. Kan hin jenne kitaabatu barreesse. Doktor Aayid Alqariin immoo waan jedhe bar namni ammaa fardallee nyaatu gaalallee nyaatu wanni baay'inaan namni nyaatu lukkuudha jedhe. Kanaaf akkuma lukkuu ganda keessa deemanii wacuu lugnummaa wal fixuu ganda keessa deemanii walitti wacuu sanuma dhaalan jedhe. Kanaafuu bittinneessu. Kanaaf namni biyya keessa jiraatu san fakkaata nama wajjin oolu fakkaata waan nyaatu fakkaata amma warra gammoojjii olaaltan baay'inaan ni jarjaru gootummaallee akkasumatti qabu baay'inaan wanti isaan nyaatani re'eedha ijoolleen Oromoo wayita mammaaktu ijoolleen aanan re'ee ittiin guddattee ni jarjartii jetti Oromoo amma ijoolleen haati gaafa garaa qabdu biyyee nyaattu gaafa gammoojjii keessa deemtan dhuguuf eegaa. Lalu kita dapat tu dia. Lalu kita dapat aja tu. Awak nak dengar orang tu. Gammoojjii ama Sheikh Sani.
irra caalaa gammoojjii deemanii gargaarsa kennaa jiru. Gammoojjii guutuu keessa oolan. Kanaaf faarsaa. Gaafiin hin jira. Yoo achi geettan ammoo gaafii kan akkan irraan bannaayyee. Maaliif jennaan parsantii guddaa laaltan amma goototiin keessaa bayu. Gammoojjii gaafiin qaba. Ammoo saayintistootaa fi hayyoonni gurguddoon baddaa bayan. Maaliif jennaan hojiin saayinsii waa xiinxalluu waa kalaquu kun obsa gaafata. Warri gammoojjii obsa hin qabu ni jirjira. Kanaaf waa caccabsuu waa balleessuu yookiin balleessuu fi caccabsuu san gara gootummaa sirna qabutti yoo jijjiirani biyya ittiin fayyada. Amma fakkeenyaaf Alberti yoo laaltu saayintistoota Toomaas Edison yoo laaltu warroota kalaqa gargaraa uuman kun hedduun isaanii baddaadha. Awurooppaa keessa baddaadha biyya qorraati. Biiroo taa'uu hin danda'u warri gammoojjii fakkeenyaaf. Garuu immoo waan biroo ka dalagantu jira rabbitu duniyaa akkana kalaqe. Ustaaz Toomaas Edison jennaani akkatti haati nama qartee baastu. Sheekota gurguddoo addunyaa tana ibsani haadhattu qaree baase. Toomaas Edison haadhattu isa qaree baase. Seenaa bareedaa tokko qaba Toomaas Edison. Mucaa kanaan illee wal fakkaata isa irratti haa fudhatanii. Muhaffiz abbaan qabu. Abbaan isaa gara akiraa deemeera. Anillee asumatti dhagahee rabbi isaa araaramu. Wannummaan ani itti xiyyeeffadhee san booda akka inni dhufu barbaadee fi isa kanatti onnee horachiisuuf. Suma ijoolleen gurguddoon ta'e isa caalanis jiranii haati namaa yoo seeraan nama qabatte sadarkaa isiin biraan nama gahuu dandeessu haa inni illee keessaan hubatuu fi namni biraallee irraa haa baratuuf har'a istiidiyoo Haamiltan jira. Asitti as waamu Finfinneetti jecha. Toomaas Edison asoo kalaqaa ifaan jalqabiin booda dura mana barumsaa fidde haati. Mana barumsaa finnaani mucaan hin dhaga'u qajeelatti. Gurraanis qajeelatti hin dhaga'u. Ibin afaan hiikkachuufu arraba hiikkachuufu sa'a dheeraa fudhate. Manni barumsaa ijoollee keenya wajjin deemuu waan hin dandeenyeef galadhuuni mana barsiisii jedhe haadhaan. Dadhabaa waan ta'eef galiini jedhani. Haati manatti hin galtee mucaadhaan waan jetteeni manni barumsaa waan ani si fuudhee si hin galeenii fi sammuun kee banaa waan ta'eef sadarkaan kee ijoollee dadhabduu tanaan wajjin waan hin deemneef anas leenjisa jaba waan taateef ijoolleen jalaa miidhaa jirta siin jedhanii kanaafii jettee hamileetti kenne. San booda inuma jiraata. Osomaa jiraatu haati dhukkubsatte. Haati isaa. Ustaazni waan kaaseef irraa sharhii itti si godhaa jira. Haati dhukkubsatte. Haati dhukkubsattee jennaan fuudhanii mana ogeessaa fidan. Yaalli hin jiru ture. Mana ogeessaa fidan. Hogguu fidan isaan isin itti dhukkubsatte halkan ture. Kanaaf ibsaa barbaadan. Amaliyyaa wanni godhanii yeroo sanitti opereeshinii kan ittiin dalagamu ifa aduu eeggataniiti. Halkan ittiin godhamu amaliyyaan. Haga ifa aduu eegan haati jalaa duute. Soo mucaan kun manatti galee haati tiyya maaliif duutee jedhee isaa godhu. Halkan opereeshinii waan hin jirreef hin danda'amu. Kanaafuu amaliyyaan hin danda'amu aduu eeguun barbaachisa. Soo haga aduu eeganii ani waan aduu bakka bu'u maaliif hin dalagne kalaqni sammuu ifaan akkanarraa bahe. Toomaas Edison yaalii 9,999 godhe ifaan harkaa badee. 10,000 irratti kan inni ampoolii takka argate jechuudha. Kan inni irraa ka'e immoo isaa boqonnidha. Kan inni irraa ka'e immoo rakkina irraa ka'e. San booda mana keessaa soo deemu waraqaa arge arge. Waraqaa yoomii manni barumsaa itti katabisan mana isaa keessatti. Hogguu inni fuudhee ilaalu manni barumsaa wanni inni jedheeni dadhabaa waan ta'eef gara manaa galu jedha. Haati immoo waan isiin itti himte sammuu mucaa keessa jira. Achi booda haadha ofii dinqisiifate. Namni ijoollee guddisuu danda'u irra caalaa harki guddaan hawwatitti mana ilmaan guddisa. San booda 9,999 yaalee 10,000 irratti ifaa kana argate. Waan ajaa'ibaa immoo qaba. Ilma qabaa niitii qaba. Gaafa 900 wayi ga'u sani ifaa tolchee waa hunda geessee ifaa qabsiise. Ifaa qabsiisee tureeti kontaakti jalaa ol godhe. San booda akkuma jiruun waan inni qabu gube. Gubee jennaaniin ifaan waan inni hojjete guutuu gubee fixe. Achi siiqee kursii qabatee taa'e. Hin kolfe. Niitillee waamee ilmallee waamee kolfe taa'e. Maa kolfita akkanatti wanni hundi gubatee jira maa kolfita jennaaniin ilma isaatiin waan jedheen gubataarra gubate kana hayaata kiyya irratti arguu hin danda'u jedheen. Laal hamileen isa kana. Waan har'a gubate kana lammaffaa arguu hin danda'u jedheen.
waan inni irraa gubate waan baradheef har'a booda wanni gubatu hin jiru jedheen ifa akkana bareedu kana har'a malee arguu waan hin dandeefneef itti gammadaa jira ifa boba'aa jiru kana hamileen isaa akkana. Kanaaf Toomaas Edison namni isa guddise haadha. Haati sun immoo guddisuu qofa osoo hin ta'in dhaamsa takkitti manni barumsaa kenneef san jijjiirtee waan itti himteef jijjiirame. Qoonni mana barumsaa ruuhii keessaa baasee ruuhii itti afuufte. Ruuhii itti afuufte. Hatta Toomaas itti gaafatan jedhan. Maaltu Toomaas si godhe hayyuu hagana gahu hayyuu addunyaa guutuu golaa fagicha addunyaa ibse. Badhaasa Noobeeliin fudhanne bariin osoo hin fudhatiin sila nama hedduu qoodate. Osoo hin fudhatiin duniyaa irraa deeme. Wayita osoo hin dubbatiin dura imimmaan isaa areeda jala wal gahadha. Toomaas kana jechuudha. Ifa 1999 yaaluun kun si maraachina jennaan waan jedhe barumsa biroo irraa argadhe jedhe. Karaa ifaan hin qabanneen karaa 1999 karaa gabaabatti. Dubbii irraa fuunee namni bakka dhalate nama irraa dhalate biyya keessa dhalate fakkaataaf jennee dubbii isintu fide وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة بل العلماء يقولون وراء كل أمة عظيمة امرأة جدا سببني بلسمة بني إسرائيل هذا النبي موسى دي سببني بلسمة بني إسرائيل يوم جاء كان فرعون الرسول دات فوديتي مشان الدرب سلا بر قوتي منك ستا والي كروبا كم تلقلو قوتيتيني ساعتين تتولجي ساعتين مثلا سلا تولجي منك ستا والي تكلو قروب شان الدرب ربواني فكاني بركو سلا نبلت فكات قروب شان كيا مجانو ما انت بشان لكيا أنا جيسا تقول نبي جايبه بشان فرعون دك بشان جلاتري ما في جلا بقى تقول له بشان من جلاتري ما نبجدي كتاب سير أعلام النبلاء جنبه كإمام الذهبي بريسي كتاب مجلد الدكتور أفور أنا وقعت ربدر بسيف كتاب سن كتاب سن كيستي نما كم شن في دب جافي شن تمي تكو دبته سينا سن كيس نمني أنا أرجع حركة بكيس حركة ترباتني الرهدون هيوت الدنيا كان جبهسا من المفسرين والعظماء والكرماء هدون إساني حركة بكيس ترباتني نما هاتي اللي نجفت ماله نما أبان اللي جسمتي هدون إساني يتيم فكين يعني محمد الرافضة محمد يتيم المساتب جلاج هاسوفني ستة هاسوت نجرو يسرى هاسوفني بك إرجاو هي كاتو جرى لما يبرا كاتو جرى إرجاو نبي محمد يتيم ما قدت السلام عليكم يتيم ما قدت شوني الدنيا رأسنا بفني إمام أحمد يتيم إمام الشافعي يتيم بخاري يتيم ترمذي يتيم ابن الجوزي يتيم ابن حجر يتيم الحسن البصري يتيم سبحان الله علماء يكون نمبر علماء سلا فكين توماس كن يتيم توماس أما مبراتي هذا تقدس يتيم وري خلق غرغرة الدنيا كان خلق يجو هذا تو هذا إمام أحمد صفية بنت ميمون جدا هذا إمام أحمد وفيات الأيام كيسمى خليك وانجل وركي غررة بافتة هذا غرغرتي كتابة بالتفجير الإمام أحمد شيخ إمام أحمد ركر أنا ما كم تقولي سانكيسا شيخني أولا كجل كبك راسسين ما قولي كباسة صفية على جد الإمام أحمد ويتم أول من حفظتني القرآن أنا من القرآن أول حفظيسه هذا تيجي جد صفية إمام أحمد ويتم حتى قال هذا سين بدو تنفونه كده ما يصير بيجو إمام أحمد رحمة الله عليه حتى سبي دركة جد بشان دبسته نياتنا قوته سينكسته بوليسوتا تو بالبركة إن في الدرة دبرج سبي درا بوليسي دولة باسيات لفت دكنا أكن جنمان لك إيه شيء كجلبت متنيتها بوليسوتا سنك جنما جبافتنا كنيتي جباتي يجابوا فتيتي يبدك أبسيفتي بالبلر رابطي بوليسوتا إيدي جلبتنا كنيتي جري لقى جمنا في دني أشتي شيء كجلم متنيك أولوف جد دور جدني عيد القرن وانجلي هاتي دراني واني هو سفتوفي هرمي سيسون بركة رب بتقولي مجأم موتي هاتو هيو هاتو بيكا بيا هاتو هجنا بيا هاتو هو سفتي مجأم جولين هرم هذا دراني هوتي أكاسم موتي بيكا تاتي قدرتي دبرتين أما أمو مجأم عرفوا إيه مجأم عرفوا هو سفتو كنا في المن مرتب إيه مجأم عرفوا إيه كنا في كل كيم مرتب ولا كنا رفوجة Sagantaan kun sagantaa bashannanaati tokko. Sagantaa ijoollees dhaamsas sagantaa dhaamsa guddaa qabu bashannanaati ta'uu. Kanaaf namni marti akkana rafeedhe. Wanti haadhatu niyyaa ribaatti rafe hoosisee kanaaf namni marti rafeedhe. Har'a dubbii muhaffizirraa kaafne anamma abbaa hin qabu jechuu isaan madhagahee karaa uzamaati kun karaa hayyoota gurguddaan karaa kana bahan jechuudha.
maaliif jennaan rabbiin akkuma imaamul bukaariin wayita dhalatu jan qabu jedhanii imaamul bukaariin isallee barhaati hiyyeessu heeyyummamaan gadhiifate Muhammad bin Ismaa'il jedhanii haadhatu guddise ganama ganamumaan lafaa ka'u ijjirachuu dhaabte haati gaaf tokko irra kaatee leelii salaattee rabbii kiyya ani uummata Muhammadii gumaachuu deema ati ganamaan ijarraa fudhatte jette rabbi dubbatte ani asii kennuu deema ati ijarraa fudhatte jette rabbi yeroo hedduu itti deddeebitee rabbiin kadhattee jedhan gaaf tokko raftee manaamaan nabi Ibraahimin agarte ibnu Kasiir al-Bidaaya wa Nihaaya mujallada 5 irra dubbata yaa haadha ilmaa du'aa'iin kee qeebalame ilma keetii ijji deebi'e jedhanii nabi Ibraahim manaamaan hirribaa kaatee isin uffata irraa fuutu Bukaarii ijji isaa lamaan argite ganama bara dhalateetuma guyyaa keessa xiqqoo waa kabalanii akka jinnii godheeti ijji yaamte ijji lachuu mucaan achirraa guddatee waggaa 8 wayita ga'u quraana guutuu haffafa wayita umriin isaa waggaa 13 ga'u hadiisa rasuulaa 70 qoma qaba bare dirqamaa miti dulloomuun alima ta'uuf beekaa ta'uuf mootii ta'uuf hayyuu ta'uuf dulloomuun dirqamaa miti waggaa 16 gaafa ga'u kitaaba adabul mufrad kitaaba barreesse baase ji'arratti katabe jechuun ifaa ji'aatiin katabe gaafa waggaa 18 gahu ati aalima fatwaa kennuu dandeessatti addunyaa hajamte fedhan Bukaarii أصح الكتاب بعد كتاب الله كتاب حديث كما دبسدي حفظه كما دبسدي كيس شوف في حديث كما سجل صحيح بخاري كيس حديث كما سجل في تجي مع تكراره إلى الدبي ساوي كتاب سنهندا كامر قدي حديث كما سجل يجون يرو كما سجل كامر قدي يرو كما سجل ودعته يرو كما سجل استخارة الرسالات كتاب أشكي سكان كان فو حديثنا أشكي سوى الجاي مرت الذهب العلماء ذهبت بخاري وقال جاتمي لما قف الدنيا قبّا جرات الدنيا الراديمة. أسرت سنيدة بالأستاذ كوميديان شارلي تشابلين جدا نينتو. شارلي تشابلين الدنيا تنرت بكمات كوميدي دانجة. إنترفيو جوجل أنيني أتي أكملت سرقة كنا جودن ديت. جدني وجوجا فتاني إنه موديل لكي. جدني وجوجا فتاني إمام البخاري ديس. شارلي تشابلين. أكملت كسبوتي جناني. seeraa isaa dubbisee waan ingiliffaatiin kabarraa dubbisee guyyaa tokko keessatti halkan tokko keessatti yeroo 20 ka'aa hirribaa yeroo 20 Charlie Chaplin yeroo 20 ka'aa jedhe Bukaariin aan jedhe halkan ciisee yaadni naa dhufaa jedhe every single night halkan galgalatti ani maaliif isa ta'uu dadhabe ka inni addunyaa guutuu qabate an akkamitti addunyaa kolfaan qabachuu dadhabe jedhee moodeela isaa godhadhe halkan tokko keessatti yeroo 20 ka'e yeroo 20 yoo taphni 20 nan dhufe wanni dalagu nama tabsiisuumi yeroo 20 ka'e jedhe 21ffaa namni na caalu hin jiru jedhee 21ffaa yaala ture jedhe garuu 20 caala ka'uu dadhabe Imaam al-Bukhaarii irraa baradhe itti deebi'a eenyu albartitu waan jedhe hayyuun guddaan addunyaa kana كأتي فكين رافض أتو إنيو سونان جدني ابن تيمية على دين الله البرت جامع البرت بيكا ما نتيجة تاج فيريسا أيوة أيوة قد هذا ابن تيمية ما أمن الرادوبة تقاله هذا تو قدس ابن تيمية لين يتيم من قدتي بس يا جماعة بركوا ربين ولدتك أبي والروات أقول قدها هيو الدنيا كان جدير الدنيا ثانية يتيم مال وفي أباء تتوف وفي أباء تتوف رب الرافض أتباء وفي هذا سامي جيسوف أكني أباء دنيا راك أبجدي إركو إساء إنكون نرجع مخلوقات قال المنامات إركو إساء كم كون أكني ربي كفرت إركته ربي كلام المر أباء رافض أتدم إنتيمية هاتي رسالة كتب ديتي إساتو يا هاتية بيزي تألفون دندأو درسي تنبأ يفهم أنا أقول إن كوماتين جديد أنا تبرز إنتيميان هذا جست على برز إنتيمية هذا إنتيمية أنا كسي قد سيف دور اللي أمة محمدي سكني كان سكوما وياك يا ما إنتيمية مجانك يدفين خدموا دبنا دبسوا دبنا سلطاني أصو إنتيمية نجرو دين كنتوك أمي سبيرت دين كن ميد أمي وياك يا ما كان فول ربي تسهيم التنهات إنتيمية مش أنا جست ليه بفتي هذا كانتو قوتا كنين قد يكن هذا إمام بخاري إمام الشافعي هذا إمام الشافعي فاطمة هذا دوك دبات تيكل متري كملم بي فلسطين الرا دوك دبات إمام بخاري إمام الشافعي إساد التي وقال مات مكة تكل شيء تبع مجاتك حتى إمام الشافعي ما نجده وأنا الرد كتبت في وقت كتبت له أبي
gaaf tokko gale jedhe gara mana yaa ummaa jedhe abbaan kiyya duniyaa irra hin jirani ati waa dalagattee duniyaa birrii harkaan qabdu qabeenya harkaan qabdu ani garamee waa katabadha waan ittiin katabadhu maddaallee hin qabu waan irra katabadhu gogaallee hin qabu jennaan haati imimmaan facaasaa kaatee imaamu ibnu zahabiitu dubbata kaatee qeeraa bakka gaalatti qaranii lafeelee itti darban hin jiru lafee gaalaa kan dugdaa kannii kana guurtee manatti hin galtee irraa qulqulleessitee faayiteedha kanarra katabe haga gaafa rabbi nu duroomsu jettee imaamu shaafi'iin ijoolleen gogaa tolfamee bocamee bareede kana baattee deemte lafee baadhee qaraatti deema jedhe yoo lafee sirra barreessee guutu mana keessaa gabatee wanta guddaa tokko qabna achi darbee manni keenya hatta lafeen guutamee imaamu shaafi'ii mucaa xiqqaa waggaa 8tti muwaxxaa ibnu maalik bulii 8 keessa hafate addunyaa kana jijjiiree dhiira gabbaafte imaamu ahmad imaamu shaafi'ii irraa dubbatu kaana kashamsi liddunyaa wa kalcaafiyati linnaasi dhiba waggaa 54 jiraate wanni shaafii jedhamu shaafii yoo jedhamu nama waggaa 100 nama fa'a jiraate fakkaatu waggaa 54 qofa jiraate daawwattoota kabajamtoota keenya dubbii isinitti hin dheeressinu dubbiin dheerateef osoo hin taane dubbii of keessa jecha lamaasitti dubbatanii waan ma'anaa qabu namaa dabarsutu caala haasawa mucaa kanar muhaffif har'aaf mucaa boriif rabbiin nama guddaa addunyaan kun ittiin jijjiiramtu rabbi isa haa taasisu mallattoo qaba namni ganamumaan irraa mul'ata hayyummaan namummaan ganamaan irraa mul'ata ibn al-jawziitu waan jedhe لأن الهمة مولودة مع الآدمية همة وان الأمكن ملأتا وانت يدأمكن كايوم قدامكم وما نما وجين ألا تجد ويا كيسان أفيد انت من الجوزي فطريا وما نجري مكتسبة نتيجة وان ويا كيس ما نبرم سارك أني يوكي تيبي فيلم ويلا لاني يوكي شيء كويلا لاني نما ومامتي وما سكيس جرا سكيس سأل بيعمله سكيس قدين سير على الرا إمام الطبري توانجري كتاب قدتش حق وياك يا ما جد أولا معني واني وري تفسير وفسر جد مهندسة ماتي إمام الطبري جد أمامله إمام الطبري يجون سيدة اتقافة ما مفسر توت الدنيا تلانيق عبد الله بن عباس أس وقال بس دفر فين كتابة سن حدثتني نفسي به وأنا صغير جد أنا تكا أصو قرآنا قرأين لقيتي قراء وفان تفسير قدتش أمة محمد الدنيا كان قباسو قبل تلبون تيجي نحن تيجي أنا تكا أنا دائما ما قبو كنافي هاسوا مجاكنا دين قدو يتنتربي قد أني هاسا إنها سو كيست أقرر كيستي هاسوا نموتو قدران أرجيني كيست أرجيني ربنا كان أبسيني ربنا ملئ مها إبسوفي بل جلاها بنمو داوتوتا كبجمتوتا كينيا الدون وانت هي نمون مثل الدنيا كان جيجيرا عندك يا ست يلا هفني في حاملي ولين كنو لم يكنا بك ولين كنو يجول له هدوتو سبب يا ده سري نما سري يرو سري جدان تجرا وان سدان كلا فكان تجرا سني في لتما يرو في لتما في لها في لتما جدان فكينيا سني في لتما لفا في لتما تيوم فجاسين يوكي يرو في لتما فجاسين سني سوسي اركاب دي نم غرين سني في لتما تي دلته غرو لفن دلته lafa filatamaa ta'uu dhabuun mala yookiin yeroo filatamaa ta'uu dhabuun mala kanaaf waa hedduu ganda keessatti kan yala hafantu jiranii warra waan kana nu baase warra waan kana fakkeenya nu ta'e illee rabbiin jazaa isaanii haa deebi'u gara kiyyaadhaamsa ani asirratti waa lama walitti qabannee fidu ogguu intarvii godhuuni barsiisota isaatii fi mana barumsa isaa akka jaalatu inni natti himnaan qajeela qabadhu seenaa tokko seenaa barsiisota illee galateeffachuun gaarii maaliif nama kana oomishutu jira jechaadha iddoo san nama waa oomishaa jiru jira jechaadha akkanaan lafarraan ka'e akka reefi ustaasni jedhe sanii lafa waa oomishtu wayiitu jira jechaadha namni irratti oomishamuuf lafti jiraachuun dirqama isiiti barsiisota ogguu gaafadhu waa yaadadhe jidduudhaan barsiisaa eebaluu jaran nu barsiisee ammuma gaafanna amala fafee jedhee wanni inni laakka'e wayii jira yeroo sanitti eenyutti si barsiisennaan eebaluu naan jedhu asiin dura private school jedhanii seenaa wayiitu jira kan himamu private schooliin yeroo baay'ee manni barumsa dhuunfaa kun hin banamaa barsiisota keessa jira prinsipaala qabaa daayireektara qabaa daayireektarri kun gaaf tokko mana barumsaa dhuunfaa kana abbaa mana barumsaa kana yaameeti barsiisota wajji gadhiisuu barbaada jedhee man jennaan ijoolleen sirrii malee jeetti jedhee yoo barsiisaan achi gargar ol kaatee sirbiti jedhee yoo akkana maafi ol kaatee sirbiti jedhee
Yoo namni itti as garagalu hin callisti jedheen. Yoo hojii manaatti kennan hin hojjettu jedheen. Isa taasa'e. Lakki ani barsiisota irraa kaaseeti kamaaf isitti deebina. Achumaan dhaamsa barsiisotaa fi mana barumsaatiif ta'u kenninee kaanee isa dabarra. Kanaafuu jennaan ijoolleen akhlaaqnis ka barsiisaa fi barataa walitti deemuu hin dandeenye. Kanaafuu nus mataan nu garagale hojiilleen dadhabne ijoolleen akkanatti jeeti kana gadhiisnaa jennaan abbaan mana barumsaa kanuma jedheen. Kana caalaa maaltu jira ijoolleen barachaa hin jirtu gariin hin sirbiti gariin hin taphatti gariin hin jeeti gariin wal tumti. Kanaafuu mana barumsaa kana gadhiisnaa jennaan maree affeerraa isinii godha jedhe. Affeerraa bareedaa isinii godha maqaa keessan galmeessaa hundi keessanuu warri gadhiisuu barbaadan barsiisonni maqaa keessan galmeessaa jedhe. Maqaa isaanii galmeessanii itti kennan jennaan guyyaa sabtiidhaa. Bakka akkanaatti affeerraa isinii godhee jira warri deemtanii warri haftanii kottaa jedhanii barsiisota istaafii tokko osoo hin hambisin hundaa walitti qabee bakka san geesse. Yoo geesse hadiiqaa fide bakka bashannanaa fide. Leencatti argisiisee, fardatti argisiisee, jaldeessatti argisiisee, harreetti argisiisee waan rabbi uume kana waa'ee ildaanii maal waan jedhaniin kana guutuutti argisiisee laale barsiisonni nyaatanii dhuganii bashannananii geessanii. Galan gara mana. Wixata ijoollee itti ergee dhiise abbaan mana barumsaa. Jennaan jarri hiriira deebi'anii eegan. Maaliin jedheen? Maaliin gadda waliin geeggeessine jedheen? Hagammaa isin hin galle jedheen abbaan mana barumsaa. Eenyu hin galle jedheen? Argitanii isin ijoollee barsiistan tana barsiisutti humna hin qabdan jedheen. Ambarra wanni ani bakka san zuusan isin geesseefi farda utaaluu argitee jedheen. Jaldeessa utaalu argitee allaattii namarra teettee ajajanii deemtee deebitu argitee akkatti leenjisan argitee allaattii jaldeessa farda ka yaaduu hin dandeenye ilmi namaa leenjisee masanaakilii achi irratti hojjetan jedhe ati ijoollee dubbattu ka haasa'u ka sammuu qabu ka aqlii qabu ka ija qabu ka gurra qabu naa leenjisu eega dadhabde siifi ijoolleen xiyya waliin madaalamtanii jalqabu mayyoo iddoo yaa'uu qabdan jedhee itti geesse. Kan wanni achi isin geesseefi horii san laaltanii akkatti namni horii leenjisu akkatti jaldeessa leenjisu akkatti harree leenjisu kana naa leenjistanii nutti dogongoree jettaniif isin affeere malee adda isin nyaattanii galtanii kanaafuu ijoolleen kiyyaaf isin walitti hin deemtanii anumattu barsiisaan argatiin jedhu. Yeroo baay'ee manni barumsaa jira barsiisonni jiran. Barsiisummaan kwaalifikeeshinii of danda'e qaba. Dandeettiidha. Skiil beekumsa barbaada. Dandeettii san irratti immoo itiksii jira. Itiksiin barsiisaatu jira. Adaba jira. Akkatti barsiisantu jira. Metodoloojii qaba. Teaching metodoloojii jedhaniin how to teach. Akkatti barsiiftu. Akkatti nama kunuunsitu. Akkatti qabattu. Akkatti sammuu ilma namaatii fi sammuu daa'imaa qabattu jira. Ijoollee maatimaatiksii 100 fiddu. Afaan Amaaraa 50 fide jedhanii kuffisa manni barumsaa. 40 fidde. Afaan Amaaraa of danda'a. Afaan Oromoo of danda'a. Afaan Ingiliffaa of danda'a. Maatimaatiksii waan biraati. Yoo ijoolleen fiildii wayiitiin dadhabduu taate waan san hin danda'in beekumsi jiraattu gara biraa jira jecha nama ilaaluuf hin jiru. Ijoollee saabjektii tokkoon waan silaa barbaachistu ol deemuu dandeettu. Saabjektii biraa kufe jedhanii warri niiroolingistiksii kunas jedhu jalqabumaa kufaatii wanni jedhamu hin jiru jedha. Faatimaa wanni jedhamu hin jiru jedha. Addunyaarra kufaatii wanni jedhamu hin jiru. Deebiidha malee ka jiru. Ooma dalagdee argatta malee. Takkas fiddu deebii argatta. Kudhanis fiddu deebii argatta. 100 fiddus deebii dalagdee argatta. Waan dalagdee sii deebi'e malee kufaatii wanni jedhame addunyaarra hin jiru. Kufaatii jechuun waan dalagaa jirtu san abdii kutattee biraa deemutti kufaatii jedhama. Malee 50 fiduun 70 fiduun deebii argachuudha. Waan dalagdeef deebii argatta. Kanaafuu dalagdee 100 seenuu qabda. Dalagdee 80 seenuu qabda. Dalagdee 90 seenuu qabda malee wanni kufaatii jedhama. Istaandaardiidha barkun. Fakkeenyaaf manni barumsa gariin istaandaardiin isaa 70. 170 yoo fidin ijoolleen kuftee jedhan. Asuma magaalaa kana keessa amma yoo argitan warra 70 jira, warra 75 jira. 74 finnaan hin kuffisan. Ayyee mootummaan immoo 50 moo 60 qaba. 50 natti fakkaatee 100 kan inni qaba. 65 faana keessatti. Private schooliin ammoo 60 faa qaba. 75 immoo ka qabu jira. Okay, mucaan 74 kufe jechaadha. Inumaa mana barumsa biraatiif isa tokkoffaadha. Kanaafuu istaandaardiin hin kaa'amne, kaarikulamiin biyya kana seeraan hin kaa'amne, istaandaardiin isaan kaa'amne, kufaatii wanni jedhu hiikkaan isaan kennamne.
deebiidha malee kufaatiin hin jiru. Warri neurolinguistics jedhaniin wanni maayindiseetii kana qoratu kufaatii wanni jedhamu hin jiru. Ustaaz Ibsaan hanga baratte beeytaati. Hanga baratiin hin beeytu. Kanuma. Achi booda caalimni tokko dhufee addunyaarraa si qore inni kufee jira yoo inni siin jedhe ati wanni kuftee wayitu hin jiru akkuma baratte deebifte malee. Kanaafuu standard seet hogguu godhanii hisaaba biyyaatiin godhan fakkeenya tokko isin haa kennu. Yuunivarsiitii giraajuweet hogguu gootu hogguu jooyin gootu A plus B akkasii si kennanii SLC question jedhanii duraan wayita fuudhan A B. Yoo namni marti 90 fide akkam ta'u edda. Martuun tara hin taruu barta. Kanaafuu parsantii yuunivarsiitiin danda'u san irraa fudhatanii ka 99 fide sani ka 93 fide sun gara manaa galaa bara. Kanaafuu kufte jechaadha. Kanaafuu istaandaardii biyyattiitu si kuffisa malee ati kufteetii miti. Ati immoo har'umarraa kufta maaliif hiriyaa kee bira haftee jirta inni yuunivarsiitii seeni ati hin seeni. Kanaafuu mucaan kiyya tokkoon kufeedha malee abbaan kee humna biyyaatiin hafee hin jedhamu. Kufaati mayyuu hiikkaa isaa yoo walitti himin. Maaliin kufaati wanni jedhu kun yoo hiikkaa walitti himin ati B fiddeef inni kun A fideef ati kufte jechaa miti. Kanaafuu namni tokko sirrii dalageef ati dogongorte jechaa miti jechaadha hiikkaan isaa. Nama sirrii dalagu yoo argite namichi sun sirrii dalageef ati dogongora irra hin jirtu. Irra caalaa wanni ati taate carraa san dhabdee sirrii akkasii san itti deddeebi'uu dhabuudha malee ati dogongorte hin jedhamu. Kanaafuu istaandaardii seet kan godhan manni barumsaa kaarikulamiin biyyattii haalli barattoonni kenna irra caalaa mana barumsa tokko keessatti nama 600 700 fa'aatu maatirikii fudhata. Achi keessaa nama 50 fa'aat darbu. Kootaan biyyattiin sii kennite san hin caalu beeku. Kana hunda barsiisanii eessa geessan. Namni 650 kufee jira jedhee ofitti himee gara manaa gala. Gara manaan galiin obboleessa kiyya ati hin kufnee bar waan si kuffisee jira malee sammuun ilma namaa banaati. Waa hunda qabachuu danda'a. Barumsi kuni haala qilleensaa si kuffise si hiika kufe. Education is about information. Faranjiin wanni jettu barumsi kun informationa. Informationa. Ati yoo baratin information hin qabdu. Ani yoo baradhe information qabdu. Ati yoo kitaaba qaraate information qabda kitaaba sanirra. Ani immoo information hin qabu. Anaafis garuu bakki itti tilmaamamu eessatti hojii irratti. Ati barattee yoo ittiin hin dalagin anas si caala. Kufaatiin isa kana keessa jira. Caalimni gurguddaan ati argitu kun qara'ee kamanatti hin galatee jira kiisa kaatee. Wallahi billahi akkatti ani qara'ee osoo beekte harfii tokko sitti ni akka sheetichi jedhe akkatti azabamee osoo beekte rabbiin na gaafataafi malee sila harfii takka sitti ni muu jedhe sheetichi. Gariin isaa ilmi isaa fudhatee mana galee jira gola keessa jira. Amma fakkeenyaaf professor associated professor doctor maali laureate wanni ati jettuun kuni irra caalaan baratee jira. Okay. Eessa jira yoo jette gurfaa tokko keessatti hin galatee jira. Isaayyuu barbaaddeen argitu shaayii fuun argitu biyyaa bu'aa buusuu dhiisi isaayyuu maaliif galatee ni kiisa kaatee jira. Baay'ee hojii ittiin hojjetu. Inni immoo undergraduate degree tokko qabu degree lammaffaa qabu immoo hawaasa tajaajilu. Ka uummata keessa jiru. Ka kana maraa dhiisee barumsaa osoo hin qabne akka namni baratu godhu haadha abbaa keenya fudhadhu laal. Hawwata keenya laal. Jarri hin baranne. Laakiin wanni isaan barsiisan isaa bagodhe reefii imaamman ustaazni ibsisan guutu haadhan baratintu barsiisee baata. Isa baratee manatti hin galate san haadhan baratiin santu caala. Rabbi birattis nama birattis amala abar wanni ilaalama. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila isaamikum walakin yanzuru ila qulubikum a'mala san keessa jira. Hujii keessa jira malee information sassaabdee kitaaba kuma tokko dubbistee kitaabni tokko asoo siin galiin mana galuu irra tokkicha dubbistee isatti dalaguutu caala. Gara muhaffisitti deebina. Namni obbo Dastaa Kurfaa jedhan Awustiraaliyaa irraa birrii 12,000 ergeefi birrii 12,000 isaatiin daftara isaa, boorsaa isaa, yuunifoormii isaa, uffata isa barbaachisu hunda hamilee erge. Namni erge kuni kuyyaraadha. Ilmaan kiyya akka isaa akkanaa ta'an barbaada. Muhaffizim akkanaa ta'an barbaada. Muhaffiz du'aayii na haa godhu ilmaan kiyya. Kanaafuu ishee ibsaalleen du'aayii godhanii fi gareen sadaqatul jaariyaa hawwii jannataa dubartoota addunyaarraa birrii 25,000 erganii fi ustaazniin fiddaa fi makiinaa keessa jira. Birrii isaa ammoo makiinaa fi qulfiinsi bira jiran birrii achi keessa jira. Na bira jira qulfi. Birrii isaa birrii 25,000 achi konkolaataa keessaa fidii fi isaanis hin kenninaa fi gareen birrii 20,000 ergee fi haati
Uzeyfaan an jette natti fakkaatee abbaa qajeelatti hin beeku 5,000 dabaltee 25,000 godhanii erganii fi kanas obboleessi waan jiruuf isa kennine obboleessi hin jiraan kenninaa fi dhaamsi dabalataa immoo haadha isaatii fi hadiyyaa ingoonaa fi haa kunuunsanii wanni kana barbaanneef immoo kallattiidhaan ijoolleen ganda keessa jiran ka humna qaban ka dandeettii qaban ijoollee gurguddootu jira. Ijoollee gurguddoo kana baafannee egeree biyyattii tanaatiif yoon qopheeffannee hawaasa boo'icha qofa wal gargaarutti erkachuuf deemna waan ta'eef akkuma barri hin ta'u kuni bakka tokkotti dhaabbachuu qaba. Itti faayinee erga jenne waan itti faayinee nyaachuun waan itti qabsoofne fudhachuun waan irratti dhiiga buufne fudhachuun akaakayyuun kee qabsaa'ee abaabayyuun kee qabsaa'ee ani qabsaa'ee ilma kiyya dabarsuu osoo hin ta'in ani asirratti xumuree ilmi kiyya firee isaa kennaa akaakayyuun kee saayikiliin deemu ati makiinaan deemu ilmi kee immoo xayyaaraan deemuu qaba. Faranjii wayii biyya seeneeti biyya kana maaltu jijjiiruu dhorkeedhee Affaar hin dhaqedhan. Affaar kana dhaqee namticha gaara keessa tiisu itti dhufee maal hojjettadhee kan ganama marribaa kee fuula dhiqadhee mataa kiyya filadhee galgala galee sanuma elmadhee borumtaa sanuma irra Jijjiirama hin jiru. abbaan kee maal dalagan jedhee akaakayyuu nama jedhee haga sanyii teessan tana barbaadanii lafaa kutanitti biyyi wayii jiru nama kuma tokko sararuma tokko irra yaa'u. Kanaaf amala fafeemee nutti miti achi booda du'aayii nu gootee wal geeggeessina jechaadha. Maafis mee dhaamsa nu dabarsi ijoollee dhaamsa akkamii qabdaa asiin durallee dabarsitee jirta wal geeggeessuuf deemna waan ta'eef boruun deemanii kitaaba san booda ijoollee maal dhaamtaa bakka dhufte magaalaa Finfinnee keessa jirra. Akkamitti argite ijoolleen hiriyoota keetii immoo kaachitti hafan kaleessa gaafadhee ture karaa san deemee gaafadhee ture achirra bahee akkamii isinoo daftarri akkamii jedhee daftara biteefii ture. Wallahi gaafa jalqabaa akkanumaan intarviin gootan seene malee osoo akkas ta'uu beekne nu isa caala dandeettii qabna. Caala dandeettii inni eessa jira jennaan namoonni Addis Ababatti fudhatee lixeen jedhanii isin dagatan ejar maal beektanii abbaa yaamin beeku namoonni fudhatee deeme jedhanii intarvii godheefii jira mucaadha yoo argite fudhatee deeme jedhanii Addis Ababa galee jedhanii kanaafuu inni deebi'aa adillee jabaatti jedhanii biraa deeme alaa kulli haala jalqaba birriin 25,000 isa kana fudhadhuuti obboleessa keetti kennadhu jalqaba sii kennina obboleessa keetti kenna warri waan kana hojjettan warri waan kana gumaachitan rabbi isinirraa haa jaalatu amiin ulfina rabbi isinitti haa godhu amiin ilmaan isin isa hawwitan kanaa ka dachaa kanaa ol ta'u ka garaa isin qabbaneessu ka addunyaa bobeetti sana ka tasgabbeessu rabbi dugda keessanirraa haa baasu mallaqa har'a mallaqa malee boriif isin seenaa ergitanii har'aaf birrii fakkaata malee isin hamilee ergitanii warra Awustiraaliyaa ta'ee warroota hawwii garee dubartoota warra Uzeyfa hin jettan dubartoonni irra deebi'ee maqaan kun na jalaa bade yeroo hunda natti dhaamatan dubartoota gareen isaanii hawwii jannataati dhumtiisa asirra nu barreessan laalaa jiraata waan ta'eef asumarra dubbifna ayyeen rabbi isinirraa haa jaalatu rabbi isaan beeka mee du'aa godhu du'aa godhi waa jedhe inshallah rabbi raa taqabbalu amiin jalqaba Ustaaz Sufyaan rabbi taqabbalu amiin ijoollee viidiyoo irratti ijoollee argeenii Ustaaz Sufyaan ijoollee kana irratti maaliif xiyyeeffateenii xiqqoo naa galee achumaananii hedduu tokko gammadee bakkee itti cabne achi waan ta'eef kana hubatanii kanaafuu ijoollee kana irratti xiyyeeffatanii rabbiin Ustaaz Sufyaan kan rabbiin nuuf tiksu qabarratti baraka rabbiin keessa nuuf qabu ijoollee warra immoo as hin dhufiin achi jiran hedduu jiraniiti rabbi hundaan nu haa dammeessu. Ijoollee immoo amma gurbaa kana xiqqeessaa kana nuuf haa guddatu bakka guddaa nuuf haa gahu waan hirranne hedduu kana nuuf haa guutatanii immoo gumaata rabbiin gumaata keessan jannata haa deebisu inshallah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه حوي جنة صدقة الجارية حوي جنة dubartoota sadaqatul jaariyaa hawwii jannata jaariyaa hawwii jannata akkitti isaan maqaa baafatan argiteet hawwii jannata dubartoota addunyaarraa wal gahanii addunyaa guutuurraa biyya hundarraa jecha achirratti wal gahanii bishaan
baasna jedhanii tattaafatanii madrasaa ijaaranii masiida ijaarra jedhanii tattaafatanii dubartoota irra caalaa Ustaaz Raayyaa gargaaraa ture. Intarvii kana erga argan booda natti bilbilanii qarshii kana erganii fi du'aayii godhaa fi atillee du'aayii godhiif obbo Dastaa Kurfaatii fi dubartoota garee sadaqatul jaariyaa hawwii jannataa jedhanii du'aayii godhii dhaamsa nu dabarsi asumarra wal geeggeessinu. الحمد لله رب العالمين تكفى ربي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أبو ربي جنة الفردوس سنياير آمين. ربي جنة الفردوس سنياير آمين. أبو ربي تتنجالت سنياكين آمين. ربي تتنجالت سنياكين آمين. أبو ربي بك نبيين كين جنة الفردوس قال ربي سنهاجل آمين. أبو صدركان نبيين كين أرجت ربي سنهاجل آمين. آمين آمين قرية صدقة الجارياتي في أبو دستا كرفاتي فاتا قالتو ما جتام ما جتام وفاتا قالتو ربي رجعت جنة الفردوس سنياديب آمين آمين ربي جنة الكف ربي جنة الفردوس سنياديب آمين. ربي دكنا غرغر قلبي سني حالا آمين 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 ربي دكنا غرغر قبري سني حالا جسني هلا في سنك أبو دستا كرفا وجولي تيابتو عين أقولي جنجل جولي صديق أبا كاكا كيتي فاميلي من دي برا رأس دفه gara islaamummaa dhufee hawwiin isaallee isa kana baay'ee natti dhagahame biyya shan irraa ispoonsara ta'anii fi isaa dursee kenne jechaadha. Maaliif baagiraawundiin inni natti asime suni baay'ee nama gammachiisa. Achirraa ka'ee isaa dursa kennee ijoollee isaatii rabbi qajeelummaa kennu jedhiini asuma irratti goolabna. Inshaa Allah. ijoollee isaanii rabbi bakka isaan yaada geesse kan rabbi isaan haa geessu. Amiin amiin Bakka amiin. isaan yaadan kan rabbi haa geessu. Amiin amiin. Ijoollee isaanii ijoollee diinii irra guddattu yaa rabbi gatii. Amiin. Ijoollee isaanii ijoollee barumsa irra guddattu yaa rabbi gatii. Mee amala fafee jedhimti amalli fafee maal fa'a? Barsiisaa isaallee garee qalatoon danda'e. Amala fafee ummaan inni irraa waraabee kana. Saggati kenne. Sagga kennu. Jedhime amalli fafee maal fa'a? Irra nu deebi. Amalli fafeemu Sagalee lufuudhiiti. sigaaraa arsuu, caatii qamoo, araqee dhuguu, fartoo dhuguu, kanuma. Akkanumaani maal nama godha inni? Kunniin miidhaa guddaa namarra geessa. Fakkeenyaaf. Maal fa'a? Sigaaraa tuutuun somba namaa kukkutaa. Sombi namaa achirraa yoo kukkutamte dhibee irra geessee birri yaalaa kana eegafite birri yaalaa illee argatu. Ammallee maatiin isaallee rakkoo irra gaha. Inni araqee dhugee sakkaree gala. Wayita inni sakkaree gale jaartii waan wacii os kenne. Waciin hin jiru araqeetti bahee. Waca malee. Rukna malee, hundumaayyuu malee. Intumaa inni waan sakkaree bakka daa'imman isaallee barumsa argattu miidhaa guddaa irra gaha. Karaatiin barumsi jiru inni waan araqee fi biiraa malee waan karaatiin barumsaa yaadu. Subhanallah. Waan barumsaa kafalusa waan karaatiitti kafalusa inni bakka araqeedhaan dhugaa caatiidhaan qaba'a. Sadii yaadatu yoo itumaa hooyyuu qaba. Barsiisota maal dhaamta? Barsiisa taa'u. Rabbiin tajaajilata isin yaadeemu Barattoota isaanii akkamitti akka qabachuu qaban? Akkamitti akka barsiisuu qaban? Maal akka sirreessuu qaban? Wanni mana barumsaa irraa. gaafatte deebii seeraan deebisuu fi Baay'ee. gaabii isiillee gaafatte barsiisaa illee ijoollee illee isa deebisuu fi barsiisa ta'uufillee ijoolleen kabajuudha. Akka haadha ofiitti ilaaluudha. Maashaallah. Maashaallah. Ijoollee islaamaa hodhame hodhame. Ijoollee islaamaa Akkuma keetii ijoollee akka keetii kanaaf maal dhaamtame? Maal akka ta'an? Maal akka godhuu qaban? Maal akkam akka godhuu qaban? Ijoollee isaanii Ijoollee islaamaa. Ijoolleen islaamaa ijoolleen akka keetii kun maal hojjechuu qaban? Ijoolleen baranneetu jira, ijoolleen hojjenne jira, ijoolleen baraataanii haadha abbaan ajajamne jira, baalogummaa qabantu jira. Jara kana maal dhaamta? haadhatee sana isin guddistee isin baattee dhuunfa ji'a sagalgaraa isin baatte ergamaa fi waan isaan hojjedhu isin hojjedhaa fi kabajaa
kanuma abbaadhaallee kabajaa abbaa keessa illee kabajaa. Maashaallah. Daa'iiwwan keenya gurguddoo warra nu hooggananii daawaa nu godhanii barsiisaa jiran kanaaf immoo sheekota keenyaaf akkam akka sheekota kanaaf maal dhaamtaaf mee? Raayyaa maal dhaamta? Raayyaa jaaladha. Ibsaa jaaladha. Maal dhaamtaaf jira kana? Akkanuma itti fufaayidha. Ati hoo dura maal ta'uu barbaadda? Yoo guddatte maal ta'uu barbaadda? Doktora. Doktora? Maashaallah. Doktora kam ta'uu feete? Doktorri hedduu. Nuureet Gabbisaa. Doktorri ilaal ka shari'aattu jira, ka mana yaalaattu jira, ka horiittu jira, ka namaattu jira. Doktorri baay'eedha. Duraani doktora yoo jedhan kama nama marfee waraanu qofaaf beekama. Ka namaati nama yaalu barbaadda. Maaliif barbaadde garuu maaliif barbaadde waan kana? Doktora ta'uu kana maal agarteeti? Doktora ta'uu kana hawwitame hawwii maalirraa si? Doktora moo? Abbaan kiyyaallee rabbi isaanii araaruu itti qara jiran. Doktor Naataa tanaan jedhanii. Maashaallah. Akkoon xiyyaallee akka isaan jedhanii. Namni caalaan akkasuma doktora taataa. Maashaallah tabarakallah. Waa keessatti oomishatan jechuudha. Kan engadda mucaan engadda intarvii godheef suni maal ta'uu barbaadda jennaan mootummaa ta'uu barbaada, ministeera ta'uu barbaada. Aangoo barbaadda jedheen. Aangoon barbaade. Video sanirra ilaaluun aangoo barbaadeetiin jedhu. Hawaasa keenya kana qixa sirriitiin tajaajiluu barbaada. Argitaadha himma caali akkas ila argite ministeera ta'uu barbaada, mootummaa ta'uu barbaada. Maal jennaan hawaasa kana hawaasa Oromoo kana tajaajiluu barbaada. Hawaasa keenya kana adiliidhaan bulchuu barbaada. Isa kana ka barbaanne ka keessatti du'aa nu godhaate sumarratti gololaa. Dakka. Sini kennan ustaad. Waa takka illee ittiin jiru. Yalla. Sini kenna. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا تنادفني الدنيا تنرباني فالمتا رورو كدران سربات رتوبة أمة النشيد هالك أبا ساتو الأمس وين أدامي إنتي أكا قرصو يوكين أكاي كنياتا قرصو لأنه كافا غرا أرسي كنا قرصو جرام أكاي تنسي غرا جماعتي ilmi namaa kun dhaloonni kun akka akaayii sadiitu jira. Wayita ibidda gubbatti akaayani akaayiin sadii qoodamani. Tokko ka akaawamu jiru. Tokko ka akaawamuuf jalatti qophaa'ee jiru. Tokko akaawamee kan ragan naqame. Dhaloonnis dan kanatti qoodamee. Warri akaawamaa jiru sun nuti jedhamu. Ibiddi jalaan nu jira ibiddi jiru nu gubu jira gubbaa. Gariin bilchaatee bu'a. Gariin gubatee asirraa bu'a. Akkasii. Kun immoo dhaloonni amma jalaan dhufaa jiru kuni yoo kanarraa gan naqan. Jara bakka bu'a. Akaamuuf inni gan naqame sun warra qabrii jiru warra dunyaarraa bu'e warra dunyaarraa bu'e qabrii qubatee akaayii amma nuti warra akaamaa jiru warra nu jala jiru akaamuuf qophaa'e gariin hin bilchaatee gariin hin gubatee warra gubatee asirraa taruu miti bilchaatee wanni bilchaatiin illee beektaa dheedhii yoo bu'e dheedhii illee waa bu'u hin boqoysa nama kuufee fi namni boqokee adda beekuun dirqama bilchaata. Inumaa kammaan nu rakkisee ka gubatee tareessanii osoo hin ta'in ka dheedhii uummata boqon boqoysa. Hin boqoysa. Bakka dheedhiin jirutti bar bilchaataan nagaan hin bulu. Kanaaf addunyaa tana gubbaa baane nama addunyaa tanarraa waa hir'isee shentimeetii qofa qallabee gaafa inni dunyaarraa deemu jaakettiin surreen kanatu raafa nama garii bara. Subhaanallah. Mobaayila fa'aa raafa jaakettiin kophee waan akka kaalsii. Fama bakat alayhim as-samaa wal ardu. Subhaanallah. Inuma hin boochisee yoo qaban. Hin boochisee malee hin boonnee fi hin boottuu fi. Addunyaa cinqu jire rasuul rabbii. Addunyaa tana dhufaniiti yoo namni tirfiin fidin tirfiin mu dhufedhanii bara. Addunyaa tana namni tirfiin fidin tirfiin mu dhufedhanii addunyaa tanatti baanee nama seenaa dalagee addunyaa tanarraa deemu rabbi nu haa taasisu. Maqaa keenya akka duubatti hafu maqaa caala mataa caala maqaatu umrii dheerata jedhanii jecha namaa caala gocha namaatu umrii dheerata abbaa caala gocha gaarii san dalagee nama seenaa bareedduu wahii addunyaa tanarra kaahee ikhlaasa qabu ikhlaasa jechuun hixaana hojii ta'e Naljawziin hixaanni hojii hixaanni bakkuma takka waan xiqqoon aarti garuu bakka hundaa gandi hundi urgaa hixaana sanii rabbiin jiruu keenya hojii keenya nu haa urgeessu waan balleessine waan dogongorre jidduu keenyaaf jidduu makluuqaa fi jidduu keenyaaf jidduu haaliqa waan jiru rabbira nu haa dabru ilmaan biyya tanaaf dheebuu biyya tanaa baasan rakkoo biyya tanaa furan ilmaan akkanarraa qabee rabbiin nu keessa haa baasu ilmaan kararraa maqanii kaadhaaf abbaan mataan isaanii duuka cabee hamileen isaanii miidhamee akka ta'an dhabanii ganamaa galgala garaan isaanii gubatu rabbi haa qajeelchuuf ilmaan gana addunyaa tana dhufuu deemanillee ilmaan islaamni biyyi tun ittiin boontu biyyi tun ittiin ijaaramtu addunyaan tun ittiin ijaaramtu rabbi nu haa taasisu warra biyya keessa taa'ee biyya keessa
biyya tana keessa deemee waa meeqa azaaba hedduu dhandhamaa cinqaa hedduu dhandhamaa akka Ustaaz Sufiyaan Ustaaz Raayyaa Sheek Jamaal Alii hayyoota hedduu biyya kana keessa jiran rabbi nu haa tiksu gaaddisa kana rabbi nurra haa tursiisu jala jirraan beeknu waan adduun nutti hin bahine fi gaaddisa kana jala jirraan beeknu jarri kun jara waggaa 100 keessatti namni akka jara kanaa yeroo takka fa'a dhufa hedduun argamu jara kana rabbi umrii nu haa dheeressu warra nu dhageeffattan warra mucaa kanaa fi maatii kanaa fi hojii kanatti illee hamilee taasanillee rabbi sirra haa jaalatu ulfaadhaa galatoomaa fixannee dhaabbanne wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Haadhatii tuyyi haadhatii amma dubbattan kana tuyyi an baay'ee sanaf baay'ee na hawwate keessattuu waa'ee abbaa kudhamaa kana fa'aa hedduu keenya quba qabna. Sanarraayyii ilmooni waa'ee abbaan gaafatan abbaan shahiidee dhee biraa gale. Waa'ee haadhaa gaafannaan waa'ee haadhaa mi'eesse haasee ilmoo. Yaa abbaa kudhamaa yaa abbaa waraanaa. Akkamitti haadha koo wallaalte namana inni abbaadhaan dhalatu haadha abbaan shahiidee du'e kanas biraa deebi'e waa'ee haadha gaafannaan akkamitti haadha koo wallaalte namana mallattoo naa himi ani hin beeku jennaan kan edaal kan sitti fidatte amaana ammoo si yaadanne gaafadhee na dhibnaan kan rifeensa mataasii footee fidde sana mujaahidootatti dhaammatte amaana akkamitti daftee irraanfatte kana ahaa yaa Allah yaadadhe alanaa isin maal keetiree jedheeni gaafannaan naan jedhe wallaahi haati koosi sana isin na erginaanan dhufee si faana guyyaan kan kee arraa adeemi waraanaa. Guyyaan kan kee arraa adeemi waraana naan jetteen argatta jannata olaanaa inuma milkoofta rabbiin biraa taanaan rabbiif jecha bobbaanaan milkaa'uun kee laazimii nutti araaramii yaa mootii zalaalamii waa'ee abbaa silaa hedduu haasa'e abbaan kiyya akkanatti shahiidi abbaan kiyya akkas ta'e osoo haasa'e nama dhiba sila daroonni waa'ee haadha haasa'e quufu didee gabaa gaarii dhaqxanaan jette qophaa'ee bittaaf gurgurtaadhaan niyyaa qulqullaa'e shahiidummaa yoosif hadhaase ilaahiin yaalma koo araaraa naa kadhu ilaahi rabbiin na araarsi manguddoo naa ta'e jettee na ergete haati koo wallaahi nagaggee suuf baate waan jette dhagahii qoma fiitti na qabde wallaalte samaayi jette yaa ilaahi ilma kiyya kana muraadaan nagahi hadiyyaan qopheesse siif erge wallaahi iyya libbee maarafiyaa yaa biraakeen gifaayi isitti ergadhe kunoo kahuun kan taqabba kanaafan bahe inshaallah dheeressuuf miti ilmi abbaa qofa miti ilmi haadhaan dhalatus jira maaliif jennaan kan dhaadhannuu fi gootummaa yookaan hirriidhaan miti waan inni qalbii keenya keessatti ijaaree shabaabummaa yookaan ilmoo sabiyyummaa keenya irratti akkitti guddanne keessatti basmaan inni qabu kan abbaa yoo caale abbaraan dhalanna yoommoo kan haadhaa irra gobbuu ta'e immoo kan abbaa dhiifnee kan abbaa alhamdulillah innee kaan as deebinee immoo haadhattii dhawaamamutti immoo boonne jechuudha inshaallahu ta'ala ilmi kun haadha qaba akkasii abbaa immoo hin qabu inshaallah haadhattii waa hedduu barsiifatte akkuma kana immoo akkuma sheekni keenya dubbatan shee ibsaani namoonni hedduuni haadholiin guddifatan hedduutu bakka gurguddoo gahan hedduurraa nuyyuu waa hedduu baranne inshaallahu ta'ala akkasitti shamarran keenya warra amma haadha ta'uu deeman haadha jajjabdu rabbiin nuuf haa godhuuti anis kanumaan hin gabaabsa jazakumullahu khairan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu Fuudhaa dhammalee waan jennee